والله بالله أبراني في بيفتو وامنا خيس بديه جارتي يا بي الموز جمنا سبوزه ها يون أن قلتنا متكا لما نتن درجني إسنتن دلينه ها تقول أنت والله علم لمن دلنا دبو ها حتى نيرم تبى إبراهيم بيفتو سفوري بر مالك أجا جارتي أنت ilmoo ante darbite mallaqa acha ilmoo ante wallaalte jaartii ante wallaalte mallaqaan heerumtee bar. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota gaaffii eeggattoota keenya ashama harba fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Jirra hinnoo arallee deebiitiin jira. Bootaan guyyaa lama kana ga'e isin irraa badee jira dhaggeeffattoota keenya. Akkasumatti gaa rakkoo takkaatu dubbii takkaatu anaa fi Abiraam jidduu deemaa jira. Abiraam kanas Abiraam biiftuu jechuudha waan isaan dalagaa jiranillee quba qabdanii jira keenya. Ammoo isinis ana arrabsaa jirtan bultiin maas maatu sana kee booda waan sitti dhufaa'oo ifirraan gartuu jettanii ana arrabsaa jirtan. Sambiraan umuseenaatti hin garre jara keenya umuseenaan garre umuseenaan garre dengatti Abiraamitti fuudhee ishii badeen jee waa guyyaa lama kana wanni badee fi ishiin barbaadu jira keenya ammallee irra ga'ee hin garre jechuudha bakka isaan kaan barbaadamutti jira karaa akkasiitiin karaa karaatiin illee deemee namallee itti godhee barbaadu jira jechuudha haadha ilmuudhaa wajjin fuudhanii dhabama godhan irra guddaa wanni ana bookkisi guyyaa san jira keenya yookaan boonsa geessuun isaanii gammadan miidhaa gubbaatti irbaatee boochaa jee Abiraam galgala kana viidiyoo takka galaksee ture viidiyoo isaa san gisee ilaalu ibidda kana qabate maaliif awwanneen boo'ee fi haaluma akkasa jiru kana argaachuuf malee yookaan du'aa naa godhaachuuf malee yookaan waan kana wanni kana wallaahi makuraa kana wanni rabbiin nama kuru jira moo maalii jeetin tanaatu ana wani aarsii jechuudha ana wanni godha malee ilma namaati jecha gochan ilmi namaa namni akka xiyyaa nara dalagee jecha hin boonyaan. Keessafuu Abiraam fa'aa nama gadhee nama jaartiin bulchitu jechuudha. Nama jaartiin bulchitu nama beerri bulchu jaarsa beeraa jechuudha. Osoo dhiira fa'aa taatee warra dhiyeetti takka hojjettee akka nara dalagee akka guyyaa nama beerri bulchu jecha gaddeebi'ee jechuudha hin boo'u. Sanii dhammaan tan gabbee umuseenaa fuunee awwaallee nu harka jirti ani jaalaa gabbaatee miidhaa gubbarraa hin boo'ini hottu yoo ila taate fudhuu anaan jedhu jira. Jira kan nyamman tanan ni hin qunnamin guyyaa lamaa kana barbaada ittiin jira. Silaa wal garri yoo dhiirtii nama duuba deemtee biiran annasuuf ana kabajii balleessi bakka an jiru ni beekta bakka an hojjedhu ni beekta an sin dhaba deemtu hin jiru Abiraam sin dheessine manaa yookaan galgala yeroo maatti galee maatti manaa hin dhufin na duuba deemtee maaliif biiftuu argitee fuusiftee iyyoo hojjettee kan suma haala lagee quban qaba nuti kan tarbittee manaa fuutee biiftuudha. Biiftuu dhufee fuudhe maaliif akka isheen sun dhuftee fuutu maaliif goota? Ati kun nama dhiirati. Dhiirti gocha kanaa namatti hin dalee dhiyoo. Wanni irrallee garaa jala gubee wanni ana aarsu jiru. Wanni ilmoo sana jechuudha. Baatii meeqa jechuudha mata meeqa baatii meeqa irraa hidhamee daaraa meeqa keessa ishii immoo yaadaa ture. Kana immoo tiyya yaadan beentana gisee gubbaan fiddee wanni akkasii ture ni beekta harka mootummaa harkan ture uummanni mootummaa waan irratti dalagaa turan quba qabda gochaan isaa irratti dalagamaa ture miidiyaa gubbaatti ol hin been malee jara keenyaan baatii meeqa daaraa guddoo san ture telefoona kan harkaa fuudhamee wanneen olaanaa gubbaatti illee hin bahu hin qabu wallaahi billaahi. Rabbiin silaa wanni akkasii dabarsan silaa gartanii wallaahi waan addunyaa guutuun ajabbeettu
سهون تخسو بي الحمد لله المود جتي ما تقله أتخيسا أمة دينا سهر كابون إبراهيم أكم تجيبا غران بوتو جرو حاسدا أم بين دي جمال وواجر تنقبض أتكمل دبرتي ميت دبرتي كم ميت وبرتين كبدو إيش أتى برتين كبدو نيجي سابر أكمل تيجا سنتو أبرام فوري نفوسي دالما نيهرم تيبرتي أتى بر نفوني بر نيهرم تيبر بيبتون مالكان سي بتيبر ماللون هندو متا بوده كيسي مالكان بيبتون فتن أكم تان أكم تو ديمت jaartii nan ta'e amata dheeraa karaa dheeraa gidiimaa ture dhiibtee maallaqaan bitamtee heerumtee jechuudha. Akka nama dhiiraa gabbaatee maarreedha yoo dandeesse fuudhiyaa. Ana akka keetii sammuun tiyya na addeen akka ta'e yaaddu haddi ni yaada ilmi namaa tokkicha ka sammuu yaaddu akka ati itti yaaddu kanatti namni yaadu tokko hin jiru. Namni tokkichi mi'eemmaa si bira haa dhaabbatu tokkichi. Anggochuun arra sirratti dalguu haa ta'u ni garta Ibrahim sanuma keessa jirta waliin jirra ilmoon tiyya waan takka taatee anaaf ati waliin akkasa takka anuma jiraata takka asuma jiraata qabadhu wamma lama siif biftu jechuudha biftu illee waan ishiin mana kiyya kana ishii fidee wacha kana nannara dalisiise isin lachuu an gaccise bultun jiru wallahi sibili tokko si waraana jee sibili tokko sitan booda Ibrahim ati dhiira akka yaade akka ati barbaaduttin ifraas dhowwu isin dhowwa isin lachuu araan ta'anis bajaartii hantisan bira dhaqeetin boo Ibrahim mana keetiin jira akka dhiirte kana jechuudha yoo dhiira taate guddaa harkaan sammaa natti asin been torbaan tokko mara kee taa'e ilmaan kee tuqee anis duuba jaartii hantee tuqee akka obbosa keetiin jaartii hantee fi ilmaan hankee hattaati irraanfatte ilmaan kee bira si dhaabbachaa turee bara si gargaara haadha gochisu qonneessaa kana narratti dalayitu. Ati amma akka nama dhiiratti gabbaate biiftuu goota. Tun gootummaadha Ibrahim. Gootummaa ta'eetiin isin gootummaa uummata maraattu. Way bitamaadhaati miliyyoon maallaqaan si bitte. Akkamitti gad deebitee gocha kaan handa iddoo gosa yaadii nama musliimaati bara. Isin lachuu musliima. Maqaa musliimaa, maqaa Oromoo, maqaa balleessan. Biiftuu goota. Subhaanallah wallaahi sirraan gaafadha gize gabbaatee biiftuu goota. Tun gootummaadhaa jaartii namaa namatti baafuun haa fuutan maaliif ana dhiyeessitan maaliif dhokattan? Anasii miti biyyatti maatii hanti beekaa wal beekne biyyatti maatii hantiitiin beekaa bakka tiraadhaatti beekaa hundi eetiin beekaa shanyiitatiin beekaa ilmoon tiyya waan takka taatee gochi tokko irratti dalagame taanan khalaas lubbuu hanti irraa ajaa'ibe wallaahi inni jaartiin hantee mana jaartiin hantee jara keenya wardaa dubbisuutti hin jira dhaqeeti illee laalatuutti hin jira. Jaartiin hantee akka abbootii ijatti ilaalee bira dhaabbachuu jira malee tokko irratti hin dalagne jechuudha. Kanallee wanni godheef wanni injiji san baasee Ibrahim waan kana qabda asirratti dawwallaan boo mana keetii fi waan akkanaati jira isin jennaan osoo dubbii sitti himeen fixin seekyoonari cufaa turte. Fiidoon achi taa'ee mana kee taa'ee dalagu jiru san garte maa uste maa callifte. Hattuudhaati hattuu. Dhiirti gabbaatee boo barra iyya
fuula dura dhaabbattee dhugaa yoo wal dubbatte hattuu dukkana kana deemtee waan ta'an dhala itti dabar maqaan nu balleessite oromoo guutuu maqaa balleessite akka nama haadha fi barraa intarneet haa godhatetti haadha fi barraa intarneet haa godhe jaarteen itti fuudhe yoo dhiira taate kottu jaarteen itti fuudhu yoo dhiira taate fuudhi haa hai boosaa namni akka itti fuudhu jira an dhufee shiraabachuun barbaanne dukkana kana deemtee kottu eessa damee bakka jirtu bakka akkanaatiin jiraajii naayin akkaan si barbaadaa jiru akkaatiin miilan illee na dura deemaa jirtu quban qaba halkanii guyyaa irraa qabattee mana keessaa jirta si maqaadha yoo dhiira taate bakka akkanaatiin jiraajattee manatti namni gabbaatee dukkana waa bitachaa hin jirtu yaha ammoo amma gabbaatee akka nama dhiiraa maarreedha ani jaalaa akkana siboo tuffii diratan gaa'ootis tuffii diratana walumaan keenya walumaan akkasa jirra eegate kara kanaan dhufteefu wallahi billahi nama budiyya ran kaanne jechuudha eegate kara kanaan natti dhufteefu eegate kara mana keessaa natti dhufteefu anis harka kana caalaa akka inni godhee siraa deebisu naatu biyyatee Ibrahim tunaanji wannan sai dalbuta miliyon su simbabtu dukkan kai diyon su simbabtu gocha kashin ratti ta kana yon an gocha ture ilmi na mata ka na martin dalagamin yon an si bib tortin dalene a wannan mun jira dubun gabu no hai beautiful Biftu ati maal saa akkamii jaatte miidhuu? Jaarsa namaa maallaqaan bittee? Wayi maallaqa jiyyaa. Iddoo namni kun maallaqa hangarraan irraan hafu maallaqa. Boona ummaan ala jaartii hanti ta'a amma inni qotiin jiraatte hojii dhabdanii, hojii argattanii, hojii beelattanii waa hunda jechuudha jiruu biyya baqaa hangasa. Wajji aggasan tan ilmaan meeqasin nama asitti biyyatti illee hojii dhalee immoo qabu. Tan jechuudha irraan tan maallaqaan jijjiiramtee bal'ina darbitee jechuudha. Maallaqni ilmaan keessa raamtisee bira. Ati nama ilmoo fi gurguratu bira. Nama maallaqaa jecha ilmoo fi wallaalee birati. Nama gowwaa. Nama kanaa gaddeebi'ee natti afaan bana. Nama kana handa gaddeebi'uutu natti afaan bana. Wallaa billaa Abiraamii fi biiftuu waan mana kayyees bitee jaartii yaa fi ilmoo manaa si buuse. Yoon an gocha namni takkaa namarratti hin dargin isinitti hin daleene. Tuulaan jaa wallaa allab. Laman dhaladhaboo hattuu ni horumteeti ni fuuteeti ni horumte bara Ibraahimti biftuun si fuudhee bara maallaqaacha jaartii hantee ilmoo hantee darbitee maallaqaacha ilmoo hantee wallaaltee jaartii hantee wallaaltee maallaqaan herumtee bara akka nama fuudhee akkanatti fuudhee hin jiin ati bara ni horumtee bara. Hattuu ati bar dukkana keessa deemuun jirtan malee ifatti maan baane ilmoo tiyyaa fi jaartiin tiyya waan takka taatee Ibraahim tiyyaafteeti gochaan isatti darbu waa taa'u erga karaa haan dhufteefu wallaallaboo hattuu yaatammaan tanni fuute akka nama jaartii fuudhee aannan fuudhee haadha fi barra na haa hodhe haraan dalagaa. Maali bu'aa bifni kana? Wayi. Wallaa jira kanya nan gubadhee fitoota ta'an duratti ani eegadha. Dubbii inni muraa fi jaartiidhaa tunu tanaan dhutooni dubbii xiqqoo seenaa dubbii xiqqoo. Wallaahi
An karaa lafaa laatiin jala deemtu hin jira, barbaaddu hin jira. Bakka isaan galanillee naannoo isaan galanillee irra hin jira.